Yooyyaa hordoftoota himtaa Booranoo Global Miidiyaa nageenyi sanbadaa dhadhaadhoo har'a qoommi bareeddu dargaggeessu dubartoota jiraattota magaalaa keenyaa haa waliin go'a. Akka xumur qophii teennaatti nu hordofaa. Eenyu siin jedha? Guyyaa tulii naan jedhama. Ayyee eenyu siin jedha? Kelee maala ta'e? Ayyee eenyu siin jedha? Nageelli dullachaa jedhani. Qabballee duubadha. Anfalaa beekta? Anfalaa hin beekee. Anfalaa waan akkamii? Fakkaatee. Waan hidhatanii. Ayyee anfalaan maa? Anfalaani waan namni uwwa hidhatu hagaa fuudhani dubartii tokko haadhi gogaa horii farra bassitee dhaanatti dhufu. Anfalaan maa? Anfalaan ka dubartiin akkana mudhiin hidhatti. Ayyee maaliif hidhatti? Anfalaan maa? Anfalaan nadheen akkana hidhattu. Dhiirtii hidhatti? Ni hidhatti. Ayyee dansa anfalaa obeetta? Anfalaallee waam nadhee hidhattu. Dhiirtii hidhatti? Ni hidhattu. Ayyee beetta waan jedhan waan akkamiis wannis? Fakkeenyaaf amma haadholiin Boorana gaafa wayyaa hidhatanu gaafa waaskee keewwatan keekee yaddeedhaan. Akkasuma Waan akkamii fa'aa naqata? Waan akkamii qabata? birri fahee keeyyatanii wahee isaan dhoofatan as keewwa keeyyatan. Ayyee beetta? Dhiiruma duraa qaba akka yaaddu? Duuf Suuraa qabda akkamii? as keessa isa dur fuudhafa ilmaan taloksa kaayadhanii horii raakoon talsunii qalani Ayyee as kee buusan ayyee ofii as jechuudha. gargaraa ka? Ayyee ishee beetta? Ukaan takwaan jedhan dhageesse? Dhagee gara ho'istuun xiqqoon. Ayyee ishee beetta? Hoolleen beeka. Kana dheera. Waan akkamii? Hoon wayaa aadaa Boorana akkan hidhatan jechuudha. Ayyee maaliif nam gargaarti? Isee omaadaa wayimaa Booranumatti dha. Omaadaa. Ayyee ukoommaa? Ukoonni waan nadhee hidhattu. Ayyee faayidaan isii maa? Wayaa aadaa Boorana akkas. Ayyee garaagarummaa qayyaaf qoraasuma beekta? Qayyii waan akkamii? Qayyii waan namni uwwa naqatu. Waan namni uwwa hafuudhanii. Akkamiin naqata? Qayyi kana akka haadhi fincaanii fa'aa naqatuu jira. Haayima naqatuu jira. Jaarroti naqatuu illee jira. Qayyi waan murgooftu namni uwwa bool qayyaar taa'ee naqata. Yookaan amma akka gartee naqatira kanaatti waan gartirtee illee naqata. Ammoo akka baadiyyaa fa'aatti akka Booranaatti qayyi waan bool qayya keessatti namni uwwa naqatu. Qoraasumi immoo waan aanan itti naqatteen qoraafattu. Waan qoda fa'aa qoraafattu. Dansa amma garaagarummaa qayyaaf qoraasuma beekta? Garaagarummaa qayyaa fi qoraasuma? Qoraasuma jechuun waan akka aanan itti naqatan waan akkasiitiin qoraasanii qayyi ammoo waan akka kafooli qabu waan urgooftu ka wayaan naqatanii kan afaan naqatanii waan akkana takka. Tawayaa sun akkamiin itti naqata? Tawayaa sun akkitti naqatanii garaagarummaa qayyaaf qoraasuma beekta? Qayyii waan akkamii? Qoraasuma qayyi waan urgaawa waan nadheen akkas naqata. Qoraasumi immoo waan qoda faan ciica faan akkas qoraasa. Garaagarummaa qayyaaf qoraasuma? Garaagarummaan qayyi waan naqata. Qoraasumi immoo waan ciicoo faa qoda faan qoraasa. Qayyi waan naqatan jettee jirta? Akkam naqata? Nama akkamiin naqata? Nadheen naqata. Akkamiin naqata?
Akkiti naqachi callaa beektu malee akkittiin naqatan hin beektu jechuudha. Gisee aadaa jila akkana kan fatifa. Gisee aadaa gisi jila gisee fakkeenya durfa fuudhan isa akkasuma naqaniif. Baadiyyaa fa'a keessallee deemtu bir keessallee jil gargara namni tolfata. Yoo jila kan fa'a sirba namni godhatu fa'a beekta. Lakkaan sirbiin dhageeffatu sirbiin beeku. Gisee jila kan fa'a ijoolleen dubra fa'aan sirba waan akkasii fa'a hin sirbite. Sirbisi sun fa'a beekta. Yoo beekte tokko lama keessa waan beektu maqaa fi yoo nuu jettellee silaatan sirba jedhu duuba sirbii kayoo jila sirbamuu jira. Sirbaa fi sirbi goskos qaba. Ka dubartiitiif kana namuwwaa jira. Ka namuwwaa kunini waan akka sirbi loon duula fa'a. Sirba oyyoo booree fa'a waanuma akka gise jila kan namiwwaa maqbaas daa'ima farratti. Namiwwa kaan immoo agaroo ka dubartiin dha. Agaroo waan gise fuudhafa dubartiin hariyya isiitiin geegessitu. Waan akkana kan waan yeroo qoraan bisaan dadhafatti gaafti horifati ceekoo wal baachi gamgama walti lallabdee agaroo sunii wal yaamtu fa'a. Agaroo waan dubartiin dhaatu sirbi waan namiwwa. Galatoo. Gisee aadaa jila kan facuuf sirba jira. Sirba dubartiin faan dhawatu faan namiwwa faan dhawatu waa beekta. Hin beekee. Mee irra nuu jette waan sirbas yoo sirballee beektu yoo waan dhageessu waan sirbaa dubartiillee mala sirbu qabdi. Namni waalleen akkasuma. Sirbi sullee duuba hin beekullee malee waan sodaatu. Ayyee ishee galatoo. Ayyee gisee aadaa kan fa'a sirbu fa'aallee ni jira. Sirba dubartiin fa'aan sirbitu waan beektu qabda. Ayyee sirboota aadaa ka dubartiin fa'aan sirbitu beekta. Sirba akkamii fa'a? Yoo beektu immoo oduu nuu sirbitellee dansa. Ammoo fa'a. Gallee fa'a. Yoo tokko nuu jedhu.